baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola jajjabaadha akkanumatti isin nama gammachiisaati kuni waan bareeda waan ajaa'iba argine iyyuu amma waan bareeda waan qalbiin namaatti gammadu kun rabbi itti isiillee abulchuu meeshaalee kutaa ciisichaa makkiyaa nageellee meexamaa qarshii guutuu isaa 100 fi 37 hojjetame akkasuma mootuyyuu Khalid furnichara haarayaa fi bareedaa qulqullinaan muka sadarkaa tokkoffaa irraa akkasuma immoo diizaayinii isaa falaffaluudhaan yookiin abaaboo isaa isa bareedaa tahee falaffallee irratti afuufuu qalamii dibuu osoo hin tahin falaffalamee kan irratti hojjetamu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota Umurazaan Oro har'a Khalid furnichar qabadhe isinii dhufe namootiin meeshaa kana jaalatan koomantiidhaan akkuma viidiyoo kaleessaa kun onnee kun maashaallah kun yaada qabdan naflaadha akkuma sitti argitanii algaan kuni meetira 1 fi saantii 50 firaasha qaba firaashni qarshiin inni ittiin bitame qarshii 15,000 fi 600 hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun ammoo inchiin yookiin ammoo teknisni firaasha kana 24 saantiin isaa ammoo saantii 100 fi 50 yookiin ammoo meetira 1 fi saantii 50 akkuma sitti argitan algaan diizaayinii kanaan hojjetame liizarii uffatee gubbarratti faaya yookiin ammoo wantoota babbareedaa akka qulfiitti hojjetame itti aansuun koomodiinoodha koomodiinoo asumaan boorsaa kiyya viidiyoo waraabuuf keessa kaadhee boorsaa gasadii illee ni fuudha isiniin jedha koomodiinoon kuni gamaa gamanatti tokko kiisiin hojjetame tokko immoo akka dulaabatitti hojjetame akkuma sitti argitan koomodiinichi kuni gubbaa irratti ammoo kan abaaboo kennu qaba kiisiin isaallee kunu maashaallah tabaarakallaa isiniin jedha haala amma isin argitan kanaan ammayyaa'ee jechuudha hedduu faayamee bareedee hojjetameedha kana jechuun gurgurachuuf yookiin ammoo akkanarraa ajajattan faarsuuf osoo hin tahin meeshaa makkiyaa meeshaa baay'ee adda tahee hojjetamee fi baay'ee jechuudha muka baay'ee bareedaa tahe tokkoffaa irraa carraan isiif tolchee kan hojjetameedha isiniin jedha itti aansuni kunoo algichi akkana jira maashaallah rabbiin nagaan isii irraa bulchuu irraa jiraachisuu nagahan keessa isii haa tursiisu jalqabaafillee meeshaa majlis arabiyaa meetira 12 almuuniyeemii fi akkasuma meetira 12 boondidii irraa ajajattee turte asitti dirisiingii yookiin tasriihaadha haaluma argitaniin kunillee harkaan falaffalamee kan hojjetame malee abaaboon kuni kan irratti afuufameen se'inaa gaafa galti arguuf teetti isiniin jedha kun akkuma asitti argitan kanaan hin abaaboon nakshaan irra kahe gubbarratti ammoo abaaboo waan akka adda addaa waan babbareedaa geetti kaachuu dandeetti yookiin ammoo diizaayinii bareedaa jechuudha asitti kiisii tokko qaba dirisiingii yookiin tasriihaadha kiisii isaallee kunoo akkana jira maashaallah tabaarakallaa waaw maashaallah walumaa galatti tasriihanii kiisii 4 qaba kiisii guddaa tokkoo fi kiisii 3 jechuu cinaa tokkotti itti aansuun ammoo teessoo isaa yookiin wombarii isaati baay'ee bareedaa akka ta'e gubbaan liizarii keessi ispoonjii kan hojjetameedha isiniin jedha itti aansuun saaxinii uffataa dhaabbata meetira 1 fi saantii 50 isin agarsiisa innillee abaaboon isaa yookiin diizaayiniin isaa akkasuma kan falaffalame kan itti dibame osoo hin tahin kanarratti jechuudha maashinaan bocamee kan irratti kahe namootiin diizaayinii adda addaatiin abaaboo adda addaa barbaadanillee isiniif hojjetama garuu kan aayidii hojjetamu qumsaaxiniin yookiin ammoo saadulaamni uffata aayidii hojjetamuu fi akkana falaffalamee hojjetamu abaaboon itti laxxafamu qalamiin itti afuufamu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo haaluma sitti argitaniin tadarraabii yookiin ammoo kan gubbaa isaa kiisa 3 yookiin ammoo balbala 3 jalallee balbala 3 gidduun ta'aliiga yookiin ammoo kan itti fannifamu gama gamanatti madardaraadha jechuudha madardaraa isaa kan dardaranii kaatanii yeroo hedduu biyya keenya keessatti dulaamni uffataa kan barbaachisu irra caalanii madardaraadha jechuudha baay'ee jiddu galeessa ka ta'e fannoo yoo qabaattan baay'ee irra caala madardaraa isin barbaachisa kunoo gama gamanattu madardaraan isii jechuudha gadi kan fannisuu dandeettuu fi jalatti kiisii lama kan qabudha jidduu mastaawoti bareedaa kana kan faayameedha itti aansuun ammoo jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee jiddu galeessa namootiin hedduun dulaaba haganaa yoo ajajattan hedduu bareedallee isinitti isin guddatu xiqqaallee miti bakka guddaadha bakka hedduu das nama jedha jechuun natti tolan akka kiyyatti namootiin meeshaa kana ajajachuu barbaadan ammallee lakkoofsa kiyyumaan dhuftanii ajajattanii Khalid furnichar haa ta'u malee lakkoofsi irraan argattan anuma 978157275 waatisaappii teelegiraamaan argachuu dandeettanii yeroon kun baay'ee aduudha itti aansuun tiibistaandiidha tiibistaandiilleen akkasumatti akkuma ajajatte hojjannee lafa kennee fi tiibistaandiin kun baay'ee guddaa kan tahee fi garuu viidiyoo irra meeshaan hundi isaa xixiqqaa fakkaachuu mala akkasitti argitan kana kuni diizaayiniin
jechuudha. Mukni bocamee yookiin immoo falaffalamee kan irratti ka'eedha. Footoo isiin ergite achi booda immoo madardaraan isaa guutuun isaa mastaawotiidha. Jalqabaaf ammoo mastaawotiin hin ajajamne boodarra isiin mastaawotii itti dabaltee mastaawotii ta'eef jechuudha. Keessi kunillee mastaawotiidha jechi kiyya balballi achi cufamu osoo hin tahini madardaraa qofa jechuudha isiin deebitee itti dabalatte. Asitti dolaaba jechuudha. Dolaaba minxaafii akkasuma sharshafa salaataa waan adda addaa kaa'uu dandeettani. Itti aansuun kiisii 4 qaba. Walumaa galatti dolaaba 2 fi balbala 2 fi kiisii 4 qaba. TV standiin kun jidduu ammoo ka kiisis ka dolaaba hin qabne ka sammaa yookiin chippaasii kennu guddaa qaba jidduudha. Kiisii kanneen wanna barbaadan waan xixiqqaa kaa'achuu dandeettan. Garuu madardaraa isaa waan guddaa kaa'uu hin dandeettan. Fakkeenyaaf waan akka abaaboo, waan babbareeddoo, waan xiqqoo bakka waan akkasiiti mastaawotii waan ta'eef bareedeetuma qofa taa'ee isiniin jedha. Mee ammaaf obboleeyyan isaanii yaada obboleeyyan isii jechuudha meeshaa kanarra yaada kennanii akkasuma namootuyyuu kan itti fufnee viidiyoo kenna gatii isaas ta'e tokko isaatiin kan ilaalu laayik. Kanaaf obboleeyyan isiiti maatii isiiti fe'achuuf dhufanii fakkeenyaaf ijoolleen kunniin qeerroodha jechuudha isinii galee meeshaan kunii hagam gaarii hagam bada 100% na caalaa fi isin caalaa beekanii. Kanaaf mee maal jettan salaama gaafadhaa kaatii salaama gaafadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee nama gammachiisa maashaallah tabarakallah inna baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola jajjabaadha akkanumatti isin jenna isinillee akkanuma itti buufaa meeshaan keessan baay'ee nama gammachiisa isin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan nama gammachiisaati kuni waan bareeda waan ajaa'iba argine iyyuu amman waan bareeda waan qalbiin namaa itti gammaddu kun rabbi itti isiillee haa bulchu isiillee haaluma kanatti jabaadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa Khalid Furnichar akkuma baratame ajajachuun dagatinaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 1572 jechuudha. Waatisappii fi teelegiraamaan yeroo hunda na argattan. Imoodhaan yeroo harkaa qabu qofa kana argattanidha. Meeshaa akkanuma fe'aa, akkanuma deemnaa, akkanuma deebisnaa, kabiraa finnaa, kabiraa binnaa hedduu jechuudha biiziidha. Yeroo mara manan oolu rabbiin nagaan isiillee irraa jiraachisu meeshaa kana waliigalatti qarshii 1,100 fi 37 kan bitatte firaash namootuyyuu ka 15,000 jira, ka 17 jira, ka 20 jira, ka 19 akka isin feetaniin jechuudha. Mitir kaamsaa isiniin jedhaa jira. Ka 37 illee ni jira. Qasta daammanaa ka jedhanii yookiin namootuyyuu sabbata waaqaa ka jennuun tokko baay'ee widdiidha. Inni orjinaala. Inni jechu boondidii fi isboonjiin garagara. Isboonjiin 20 moo 21 waan akkasiiti. Garuu ammoo boondidiin jechu boondidiin tokkoffaan 33 moo akkamii asiin dura eenyu Madiina Shaashamannee qofatu firaash orjinaala haga ammaa bitate. Asiin dura meeshaa isiillee adii kalaruma kanaan kana dhiyaatuun baasee jira normaala garuu meeshaalee kanneen yeroo fe'amu nama baay'ee barbaachisa keessattuu dolaaba uffataa waan akka kitchen kaabineetii TV standiin addaan babbayaa kitchen kaabineetii illee addaan babbaa haga tokko baay'ee ulfaata jechuudha. Dolaabni baay'ee guddaa waan ta'eef ulfaata nama afuriiniyyuu giddii sochaasanii makiinarra baasan jechuudha. Sagalee jaraallee asumaan dhageeffataa akkuma reef isiniin jedhee laayikii odoo hin tuqin biran dabrinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namooti meeshaa kanaa barbaadanii kabiraa barbaadanii akkuma suuraa ergitan saniin lafa isinii kennaa horaa bulaa nagaatti fayyanfaa.